addunyaa muuziqaa keessattuu muuziqaa raappii hip hop keessatti maqaan dubartii hundumaa caalaa dhiibbaa uumee fi mootittii raappii Queen of Rap jedhamee waamamu ishee nama dinqisiisa. Eenyu isheen? Nicki Minaj. Garuu beekamtiin qabeenyaa fi injifannoo har'a argite kana duuba seenaa gaddisiisaa jireenya rakkisaa fi dhiibbaa maatii guddaatu jira. Tarii eenyummaan ishee isa dhugaa hin beektu ta'a. Jireenya ishee kan jalqabaa Trinidad fi New York. Nicki Minaj maqaa ishee uumamaa Onika Tanya Maraj jedhama. Bara 1982 biyya bishaan jiru Trinidad and Tobago keessatti dhalatte. Jireenyi ishee jalqabaa salphaa hin turre. Umrii ishee ganna 5tti maatiin ishee jireenya gaariif gara Ameerikaa magaalota gurguddoo keessaa tokko kan taate New York keessa qubatan. Abbaan ishee baay'ee dhiphataa nama dhiphina sammuu qabudha. Nama araada qoricha sammuu hadochuu fi alkoolii qabu ture. Mana maatiin isaa keessa jiraatanitti boba'aa naqee gubuuf yaalutti haalli maatii ishee sodaachisaa ture. Nickiin yeroo baay'ee jireenya kana jalaa ba'uuf jecha sammuu ishee keessatti eenyummaa haaraa karakteris uumteen ittiin bohaarti turte. Barnootaa fi carraaqqii jalqabaa Nickiin barattuu aartii acting and music adda taatedha. Mana barumsaa aartii beekamaa Ligard High School keessatti baratte. Jalqaba irratti akka aktarsii taatuu ta'uuf yaaltee turte. Garuu carraan sun hin milkoofneef. Muuziqaa keessa seenuun dura hojiiwwan xixiqqoo fakkeenyaaf daldala nyaataa Red Lobster keessatti hojjechaa turte. Garuu amala ishee hamaa fi ija jabaataa ta'een kan ka'e hojii baay'ee irraa ari'amaa turte. Jijjiirama guddaa The Breakthrough of Lil Wayne bara 2004 fi 2009 gidduutti muuziqaa garagaraa mixtapes gadhiisuun underground rapping keessatti beekamuu jalqabde. Bara 2009 keessa weellisaa raappii beekamaa Lil Wayne dandeettii ishee hubatee filmii fi kuusaa muuziqaa isaa Young Money Entertainment jedhamu jalatti ishee barreesse. Bara 2010 keessa albamii ishee isa jalqabaa Pink Friday gadhiiste. Albamiin kun addunyaa guutuutti dhohe. Muuziqaan ishee Super Bass jedhamuun addunyaa irratti beekamtii ishee ol aanaa taasise. Maaliif adda taate? Her unique style. Nicki Minaj namoota kaan irraa kan ishee adda godhu dandeettii sagalee ishee jijjiiru alter egositi. Sagalee ijoollee xiqqoo, sagalee mufataa fi sagalee nama dhiiraa fakkaattu walitti makuun adda taate. Eenyummaa ishee inni beekamaan Roman Zolanix jedhamu sammuu ishee keessaa akka uumamee fi inni ija jabaataa akka ta'e dubbatte. Injifannoo fi seenaa ishee Nicki Minaj dubartii jalqabaa weedduu Billboard Hot 100 irratti muuziqaa 100 ol gochuu dandeettiidha. Gurgurtaan albama ishee miliyoona 100 ol ta'a. Kunis ishee seenaa hip hop keessatti dubartii qabeenyaa fi muuziqaa baay'ee gurguratte ishee jalqabaa taasise. Grammy Awards irratti yeroo baay'ee dorgomtus hamma yoonaatti hin moone. Garuu kun aarii fi deeggarsa dinqisiifattoota ishee kan maqaan Barbas jedhamuun beekaman dabaleera malee ishee hin dhaabne. Jireenya ishee kan amma bara 2019 keessa jireenya gaa'ela hiriyaa ijoollummaa ishee kan ta'e Peetii waliin jalqabde. Amma ilma dhiiraa tokko qabdi kan maqaan Papa Bear jedhuun miidiyaatti beekamu. Ammas muuziqaa hojjechuun hin dhiifne. Fakkeenyaaf albamni ishee dhiyeenya kana bahe Pink Friday 2 ammas addunyaa unkuraa jira. Seenaan jireenya rakkinaa keessaa gara jireenya mootiitti ceehu dhugaa dhokate. Waa'ee Nicki Minaj kan ishee adda taasise Nickiin dubartoota birootiif balbala banteerti. Jireenya rakkinaa keessaa gara jireenya badhaadhinaatti ce'uun akka danda'amu agarsiifteetti. Kanaafis ragaan Nickiidha. Like, share, subscribe gochuudhaan maatii chaanaala keenyaatti ta'aa.